Har'a kan ilaallu waa'ee dhukkuba yookaan dhibee saree maraatuu yookaan reebis kan jedhamudha. Wanta kana maaltu fida? Waa'ee kana sirriitti maal beekuu qabna kan jedhu ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dr. Abarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Akkasumas beellamaaf kan na barbaaddan immoo bilbila asirra jiru kanaan magaalaa Naqamteetti na argachuu dandeessu. Dhibeen saree maraatuu gosa vaayirasii reebis vaayirasii jedhamuun kan dhufudha. Vaayirasii reebis vaayirasii jedhamutu namatti fida. Dhibeen kun egaa Antaarkitikaan ala addunyaa hundarratti argama. Bakkuma hundumaatti argama. Keessumaa Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti immoo waggaa waggaan namoota 60,000 ta'an huba jechuudha. Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti qofa waggaa waggaan namoonni 60,000 ta'an dhibee kanaan ni qabamu jedhamee tilmaamama. Vaayirasiin kun bineeldota yookaan maamaalti kan jedhamu hunda qabuu kan danda'udha. Saree qofa osoo hin ta'in maamaalota hundumaa bineeldota hundumaa hubuu kan danda'udha. Akka addunyaatti egaa dhibeen kun baay'inaan kan nama qabu jechuun parsentaa 90 ol kan nama qabu sareerraadha. Parsentaa 90 ol sareerraa nama qaba. Dabalataanis garuu adurree, qabaroo, qamalee, simbira halkanii fi kan kana fakkaatan namatti dabarsuu ni danda'u. Wanti kun kan inni namatti darbu yeroo bineeldonni dhibee kanaan qabamanii jiran nama ciniinuu yookaan ilkaaniin nama moccoruun hancuufni isaanii nama keessa seenee qofadha. Nama ciniinuu yookaan ilkaan isaanii nama moccoree hancuufni isaanii yeroo qaama keenya seenudha jechuudha. Namni tokko bineensa yookaan beeylada dhibee kanaan qabu ciniinamee yoo talaallii hin fudhatin hafee carraan dhibee kana qabaachuun isaa parsentaa 50. Fakkeenyaaf sareen dhibee kana qabu nama ciniine carraan namni sun dhibee kana godhachuu isaa parsentaa 50 jechuudha. Haa ta'u malee bakka hedduu yookaan bakka narvii hedduu qabu kan akka fuulaa fi harkarra yoo ciniinamne carraan isaa parsentaa 50 oli. So bakka narviin baay'een jiru taanaan carraan isaa ol kaa'aa jechuudha. Haa ta'u malee kan hedduun keenya immoo beekuu qabnu gogaa fayyaarra hancuufni bu'eef qofa namatti hin darbu. Yeroo nama ciniinan sana fi moccoran sana yoo gogaan keenya miidhamee ta'e malee gogaan fayyaadha taanaan hancuufni qofa gogaarra bu'eef namatti hin darbu. Haa ta'u malee qaama keenya keessaa bakka gogaa hin qabne kan akka ijaa, afaanii, funyaan keessa yoo tuqe darbuu danda'a. Bakka gogaa qabu taanaan garuu gogaan hin madoofne taanaan hin darbu jechuudha. Garbiraan kan nu beekuu qabnu namni tokko erga bineensa yookaan beeylada dhibee kanaan qabuun ciniiname booda yeroo hedduu ji'a tokko hanga ji'a 3 keessatti mallattoo dhibee isaa argisiisa yoo talaallii hin fudhatin hafe. Ji'a tokko hanga ji'a 3 yoo talaallii hin fudhatin hafe. Haa ta'u malee mataarra yookaan bakka hedduu yoo ciniiname tariitii turtiima guyyaa 5 gidduutti illee mallattoo agarsiisuu danda'u. Akkasumas hanga waggaa 8 illee turuu danda'a. Giddu galeessaan garuu waggaa ji'a tokko hanga ji'a 3. Gara mallattoo isaa namni dhibee kanaan qabame ji'a tokko ji'a 3 booda mallattoowwan kanneen akka bishaaniif qilleensa jibbuu, ho'inni qaamaa dabaluu, mataa dhukkubbii, dadhabbii qaamaa, afaan namatti hadheessuu, haqqee qabaachuu, dandeettii yaaduu dhabuu, qaama laamshessuu kan ascending weakness kan jedhu qaamni paaworii dhabuu, jajjabaachuu dhabuu akkasumas of wallaaluun illee jiraachuu mala. Namoonni hedduun erga mallattoo agarsiisanii booda guyyaa muraasa keessatti du'u. Takka mallattoo agarsiisnaan furmaanni hin jiru jechuudha. Erga mallattoon jalqabee talaallii fudhachuunis ta'e yaalli dhibee kana fayyisu hin jiru. Kittibaatiinis hin fayyisu, yaallis hin fayyisu jechuudha. Akka addunyaatti seenaa keessatti kan gammaatti namoota 28 qofatu dhibee kanaan qabamee fayyeera. Isaanis ofuma isaaniidha malee yaala miti kan fayyisu jechuudha. Haa ta'u malee ittisuun ni danda'ama. Dhibbaa dhibbatti ittisuun ni danda'ama dursanii. Akkamiin ittisnaa yoo jenne immoo akkamiin ittisuun danda'ama kan jedhu tokko bineeldota amala adda addaa agarsiisan itti siquu dhiisu. Lammaffaa beeyladoota manaa talaalchisuu. Saree fa'aa, adurree fa'aan akkasii kittibaatii dhibee kanarraa ittisuu akka isaan fudhatan taasisuu. Akkasumas erga ciniinamanii booda talaallii fudhachuu. Talaallii qofa osoo hin ta'in nam tokko erga sareen isaa ta'u wanti vaayirasii kan namatti dabarsu yoo isa kan gochuu qabu tokko naannoo sana saamunaa fi bishaaniin sirriitti miicuu qaba. Daqiiqaa 15. Saamunaa fi bishaaniin sirriitti miicuu daqiiqaa 15. Akkasumas madaa sana hodhuu dhiisuu. Madaan sareen nama ciniintee hin hodhamu. Akkasumas qoricha farra baakteeriyaa fi talaallii dhibee teetaanisii ajaja ogeessaan fudhachuun barbaachisaadha.
Kana malees immoo talaallii isaa fi immunoglobulin fudhachuunis barbaachisaadha jechuudha. Egaa akkuma amma jedhe talaallii fi immunoglobulin fudhachuun barbaachisaadha. Vaaksiinii fi immunoglobulin fudhachuun murteessaadha. Saree fi adurreen mana keessaa mallattoo tokkollee hin qabne yoo nama ciniinan guyyaa 10 hordofu. Fakkeenyaaf amma sareemti fayyaan tariitiin ijoolleen amma dhaqanii bakka inni ciisutti tuttuqan ciniinuu danda'u. Yeroo kana kittibaatiin barbaachisaa miti. Sababni isaas sareen sun fayyaadhaa numatti tuttuqee of ciniinsa jechuudha. Yoo sareen sunii fi adurreen sun mana jiru mallattoo biraan qaban ta'e guyyaa 10 sareema sana hordofna. Guyyaa 10 keessatti yoo sareen sun mallattoo godhate namni sun dhaqee akka kittibaatii fudhatu taasifama. Yoo guyyaa 10 mallattoo hin qabu ta'e rakkoon hin jiru jechuudha. Tarii immoo sareen sun kan keenya miti yoo ta'e badeera yoo ta'e ciniinee badeera yoo ta'e yookaan immoo bineensonni akka qabaroo qamalee fi kan kana fakkaatan kan nuti jiran agarree kan nuti hordofuu hin dandeenye yoo ciniineera ta'e akkuma bineeldonni sun vaayirasii kana qabanitti lakkoofne talaallii fudhachuu qabna jechuudha. Hanga danda'ametti egaa talaallii dafanii fudhachuun gaariidha. Haa ta'u malee hanga guyyaa ammasitti hin jedhamu. Ciniinamanii hanga mallattoo hin qabnetti fudhachuu danda'u. Fakkeenyaaf ciniinamanii ji'a tokkotti mallattoo hin qaban taanaan fudhachuu danda'u. Ji'a sadiittis mallattoo hin qaban taanaan fudhachuu danda'u jechuudha. Haa ta'u malee garuu erga mallattoon jalqabee booda waa tokko hin fayyadu hin kennamus. Waa'ee dhibee kana ilaalchisee kanneen afaan Oromoon qabadhee jiru kanadha. Afaan Ingiliffaan yookaan waa'ee kittibaatii isaa immoo qubaatti waliin diskees goona jechuudha. Subscribe gochuun dagatinaa turtii gaarii.